Hello guys, ashama jarra jirtuu hordoftoonni maatii Abdurrii Teach Media hundi warreen chaanaalii Abdurrii Teach Media jala jirtan warreen maatii kanaaf haaraa taatan akka maatii kanatti dabalamtan like share subscribe gootanii yaada qabdan achirratti akka nu qooddan asumaan isin beeksisa ani abdiidha. Abdurrii Teach Media irraan barnoota garagaraa barnoota diinagdee Itoophiyaa keessaas ta'ee alaas waliin kan qabatu jechuudha. Ikoonomiksii Itoophiyaa keessa iddoo maratti kan baratamu niiw kaarkulama yookaan kaarkulama haaraan kan beekumsa barnoota adda addaa waa'ee dinagdee irratti isiniif kennu ture. Ani abdiidha Abdurrii Teach Media irraa isiniif dabarse nageenya isin daganne. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jarra jirtu hordoftoota hooqaqaalii kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaatis iddoo jirtan maratti nageenyi koo qilleensaraan isin haa qaqqabu jecha isinirraa tureen jiraa dhiifamaan isin gaafadha. Naaf kolchaa jecha chaalenjii wayii na mudate chaalenjii xiqqaa takkaan dabarsee cidha wayii gaggeeffachaa ture. Torbee lama akkana torbee sadiillee isinirraa hin guunne torbee lama akkana isinirraa dabarseen ture. Kanaaf isinirraan turu jecha ijoolleen kutaa 12 koomantii irratti waan baay'ee haasoytee saala kanaan nu dura chaalenjii nurratti uumuu jirta yeroon qabnu yeroon waan nu hanqateef jaanii waan naka kaasaniif arra dhufeen jira. Kan kutaa 12ffaas maxxansee kan sagalii kunis ijoolleen hedduu afaan rakkoo waan qabuuf isaan kanaaf briefly discuss godhuuf waa xiqqishoo chapter 3 irraa isiniif maxxansuufaan dhufee nageenyi koo qilleensaraan isin haa qabu jecha warreen miidiyaa kanaaf haaraa taatan like share subscribe gootanii maatii chaanaala kana akka taatan asumaan isin hubachiisaa gara barnoota kiyyaattiin isin dabarsaa. YouTube irrattis viidiyoo achirratti daawwattanii qarshii meegaabaaytii guuttanii yookaan achirratti YouTube irratti takkitti daawwattanii kan fixxan yoo taate waachaa horiin kiyyaas naaf dabalaa. Waachaa horiin kiyyaas narraa kufee jira. Subscribe illee na guddiftanii jirtanii hedduu galatooma. Haala kanaan wal haa guddifnu chaanaala Oromootii chaanaala barnootaati waliin gara fuula duraatti imallaa isiniin jecha karaa barnootaatti isin ceessaa yeroo isinirraan gubu har'a kan eegallu maali chapter 3 economic resource and the market kan juu waliin haalaallu kana eegallaa. Kanarraa waan rabbi laaffisee isiniif dhodhooyne waliin itti geenya jechuudha. Unit 3 economic resource and market kana jechuun maali? Economic resource maa risaarsiin beektan resoursiin madda qabeenyaati jechuudha fi gabaa yookaan maarkeetii jechuudha. Isuma kana gosoota qabeenyaa amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti economic gosoota qabeenya Itoophiyaa keessatti jechuun fakkeenyaaf kafaltii adda addaatiin maarkeetii kunneen maali? Economic resource and market jechuun diinagdee resource qabeenya diinagdee fi maarkeetii ni beeka barataan gosa takkaatu kanaan waliin ilaallaa. Haala kanaan objektiivii jira. Objektiivii waan ilaallatu hin qabu. Konseptii irraa isinii xuynee kara barnootichaatti deemna. Type of what? Type of resource and factor payment akkana jaa. Kana jechuun maali? Gosoota qabeenyaa fi kafaltii faaktarii yookaanis faaktarii keessatti kafaltii kafalamu jechuudha. Kana jechuun maali? Waliin ilaalla. Sirriitti na hordofa. Resources are input used in the process of production. Process of what? Process of production in order to make good and service available to society. Kana jechuun maal nuun jechuu fedhe? Amma haaluma amma jenne kanaan maal nu jechuu fedhe? Qabeenyi gosoota qabeenyaa amma fakkeenyaaf qabeenyi meeshaalee tajaajiloota hawaasaaf dhiyaatan yookaanis as keessatti jechuun tajaajila adda addaa kan itti oomishnu yookaanis galteewwan itti fayyadamanidha. Kanneen kunneen maali? Kan itti fayyadamanidha. Qabeenyi akkanaa kun gosa meeqaa jira? Gosa lamaa jira nuun jechaa jira. Innis maal nuun jee? There are two type of resource. Qabeenya akkasii kan galtee adda addaatiif itti fayyadamanii kan oomisha adda addaa ittiin galchan kan gosaanis garagaraa ni jiran jee. Isaanis bakka meeqa qoodamanii there are two type of resource.
bakka lama qoodaman namni free bakka lamaan maqaan isaanii maali? Free resource and economic resource ye free resource and economic resource isaan kuni maali? Qabeenya bilisaa fi qabeenya diinagdee kanuma qabeenya bilisaa halaallu sirrii na hordofi barataa kutaa sagalii jechuun miskiina amma afaanis ni rakkisaa waan adda addaan rakkisaa sirritti yommuu na hordoftee ni hubataa galataafillee waan isitti dhaga'ama waan kanaami kanaa olii argachuufis sirritti onna taate hamilee waan kanatti deebita barnoota kanatti deebite irraa baratta waan ta'eef free resource halaallu free resource a resource is said to be free in amount of available to society is greater than amount of people desire to have at zero price. Kana sirri dhageeffadhumma briefly hoggaansi godhu na hordofi. Qabeenyi bilisaa kuni qabeenya tokko bilisaan kan jedhamu yookaanis bilisa kan jennee addaan wanna taanu maallaqni hawaasaa tokko kan argatu haga namoonni gatii zeeroodhaan argachuu kan danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti wanta bilisaan argannu hedduutu jira. Kana qabaachuu barbaadan caala yoo ta'edha. Isa maallaqaan bittan irra isa bilisatti argattan yoo irra caalaa kan argattan ta'e inni san qabeenya bilisaa jennaani. Isa qabeenya bilisaa kan jennuun kun jechuu in word free resource free gift kennaadhaan nature uumamaan illee kan qabu namuu qabeenya naannoo keenyatti fakkeenyaaf gosoota adda addaa ni jiran which are unlimited kan daangeffamni illee ni jira warreen akka bosonaa manaamin lafa kan dhaloota irraa generation to transfer generation to generation dhaloota irraa dhalootatti kan darbe land infaan jechuudha have no price kan price hin arganne for example air qilleensa kana jechuudha qilleensi ati unattu yookaanis kan hariitti argantu kun kan habilisaati waaqa rabbiirraa si kenname waan ta'eef jechuudha. Sunshine aduu am fakkeenyaaf solar energy sirna sooraalii ni beektu ganamu and mountain stream gaarreen adda addaa kanamu isaan kun hundi qabeenya bilisaa rabbiin si kenne kan gatii takka ittiin baasin jechuudha. Inni kun free resource example of free resource jalatti ramanna jechuudha. Qabeenya bilisaa jalatti ramanna. Amma wanti kun sirritti siif gala jeetiin amana taatuma hawaasa kee keessa jiru kun wanti haala kanaan hubadhu. Na jala deemna hordofi. Inni lammaffaa maali? Economic yookaan scarce resource. Kabirratti hot. A resource is said to be economic or scarce when the what amount available to society is less than what people want to have at zero price. Nunjee kunis. Maal jechuudha? Hot. Kana jechuun qabeenyi diinagdee yookaan isa qabeenya diinagdee jennuun qabeenya tokko diinagdee yookaan hanqina kan jedhamu haqni hawaasni tokko bira jiru yookaan namoonni akka gatii zeerootiin qabaachuu barbaadan gatii ta'edhaan laal gatii zeeroo ta'edhaan qabaachuu kan barbaadan jechuudha. Qabeenyi diinagdee akkanaa kun maali? Baay'inaan waan hin argamneef yookaan baay'inaan naannoo waan hin jirreef jechuudha. Waan hin argamneef gatiin isaa zeeroo. Kan gatiin isaa zeeroo hin taane ilaalama zeeroo kan gatiin isaati zeeroo hin taane jee. Nan zeeroo price nuun jee barlaala asirratti yoo hubachuu akka jechuudha. Nan zeeroo kan gatiin isaati zeeroo hin taane. Price is the test whether resource in an economic or free good. Garte? Kana jechuun maali? Inni kun kan bukan hin argamne jechuun meeshaa bilisaa ta'uun isa kaawwanna ta'uu danda'u jechuudha. Kan bilisaanis hin argamu. Fakkeenyaaf qabeenyi akkanaa kun gatii qabeenyi tokko meeshaa diinagdee moo kan meeshaa bilisaa ta'uun isaa qormaataa osuma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun maali? Hanqina namaa fakkeenyaaf. Afoo amma fakkeenyaaf hanqinni gosa hundaa fakkeenyaaf humna namaa gosa hundaa hojii harkaa hojii sammuu hojii ogummaa kanneen akkanaa kuni maali? Isa maaliiti? Isa laaftuutti dhufuu miti jechuudha. Gatii qabeenya tokko yookaan meeshaa diinagdee
moo meeshaa bilisaa ta'uudhaanis kunis kan rabbi irraa siif kenne kan ati itti fayyadamuu wallaaltee jechuudha fakkeenyaaf sirriitti hootuu ilaale amma. Example scarce resource all type of human resource ni beektaa. Inni kun maanuwaalii faa fakkeenyaaf humna namaa intellectual skill intellectual amma fakkeenyaaf galaan kootu fakkeenya akkanaa kun fakkeenyaaf wanta hojii harkaati amma intellectual hojii sammuu skill ka jennuun kana jechuudha ogummaa specialized labor warreen akkanaa kuni maali kuni wanna amma fakkeenyaaf hojii sammuu warra si gaafatu jechuudha fakkeenyaaf ogummaa akkanaa wanta taalentii ati hojiin hojjetee beekuu dandeessu kan ati barachuu dandeessu osoo barachuu dandeessu bira teessee kamuu iddoo jechuudha. Inni akkanaa kun gosa maali scarce resource jalatti ramannaa jechuudha. Inni biraa maali fakkeenyaaf jechuudha qabeenyi akkasii kun irra caalaan isaa kan lafa keessan keessatti argamu jechuudha. Must natural resource fakkeenyaaf qabeenya uumamaati like laandii faa jechuudha. Laandii ni beektu namuu lafaa jechuudha kan irraa qotannee nyaannu special fertilized land and mineral ammallee mineral water forest and what wild animals isaan akkanaa kun hundinuu qabeenya rabbiin siif kenne uumamaan kan rabbi siif kenne ati immoo garuu akka qabeenyaatti ati hin hubatiin jechuudha wanni kunis. Isaan akkanaa kun all type of capital resource yaalaallu. Maali? All type of capital resource. Isaan hundinuu amma asirratti jechuudha qabeenyi kaapitaalaa kun gosa hundaanuu jechuudha. Maashinii yookaan meeshaalee giddugaleessaa fi bu'uuraalee misoomaa fi kana wal qabatan jechuudha. Isaan kuni maali? Capital resource like machine ammallee intermediate good and infrastructure in infrastructure and what kanneen akkanaa kun hundi maali all type of capital resource dha jechuudha. Capital resource warreen capital galchuu danda'u jechuudha fakkeenyaaf maashinii hojjetee yookaanis maashinii waan tajaajila hawaasni irraa argachuu danda'u kan namni hawaasa sanii naannoo sanii irraa argachuu danda'u kan ammoo ati akka hojiitti osoo ilaalin sibira kan ture jechuudha kan sibira jiru all type of interpractual resource fayyadnuun kun gosa maaliiti inni gosa maaliiti amma qabeenya abbootii qabeenya gosa hundaanuu jechuudha. Abbootii qabeenya entrepreneur jechuudha. Interpractual resource abbootiin qabeenya hundinuu gosa akkanaa kanaan kan jiran maali scarce resource jalatti ni ramannu jechuudha. Generally ja guutumaa guutuutti nordofi generally can be divided economic resource into four broad category. Guutumaa guutuutti jechuudha economic resource kana bakka afur qonneet ilaallaan hunjee. Inni ni seenyuu fi eenyu tokkoon isaa jala deemnee haalaallu. Our land labor capital and entrepreneurship bakka afran kanatti ilaalla. Sirriitti hin jarjaru na hordofi akka hin seerkaan baaneef hin siif hima. Generally guutumaa guutuutti walumaa galatti divide economic resource kana bakka gurguddoo afuritti qoonne. Bakka meeqatti gurguddoo afuritti qoonne. Isaanis bakka gurguddoo afuritti kaataagorii afuritti qoonne. Isaanis there are what land labor capital and entrepreneurship hajannuun kana jechuudha. Kan amma takkaan dura afaan oromootiin siikuu malee sin dabarsu qabaadhu. Isaan afran kun eenyu? Tokko maali? Labaridha. Labar hajannuun kun jechuudha fakkeenyaaf inni labar jechuun amma labar jennuun kun maali? Labariin humna namaati. Gosoota humni namaa tuni gosa maalii keessa ramadamti? Qabeenya keessa ramadamti jechuudha. Economic resource dha. Qabeenya dinagdee naannoo tokko kan biyya takkaa keessa ramadamti. Humna namaati. Inni lammaffaa land lafa namni lafa hin beekne hin jiru asirratti.
qabeenya uumamaa irra caalatti kan ilmi namaatti fayyadamu jechuun lafa akka ta'e ni beektu namuu lafa. Inni sadaffaan abbootii qabeenyaa yookaan interpreneurship ha jenneen kana jechuudha. Kottu inni biraadhaa maali? Kaapitaala. Kaapitaala gaa namni qabeenya namni hin beekne jiru gaa qabeenya kaapitaala. Amma fakkeenyaaf carraaqii namni tokko hojjechuudhaaf yoo kaapitaala hin qabaanne karaa takkatti socho'uu hin danda'u kana hubadhu. Kana jechuun carraaqii ilmi namaa wanta keessa sammuu isaatiin ilma namaa ta'ee oomisha takka irratti yookaan raabsaa meeshaalee tajaajiloota tokko ittiin geeffatu yookaan ittiin bitatu inni ittiin gurguratu ittiin hojii itti gaggeeffatu hojii itti uummatu kaapitaala. Yoo kaapitaalli hin jiraatin sochiin hin jiru jechuudha. Laandiin gaa ilmi irra caalaan lafa Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessatti ilmi namaa laandiin jiraata. Laandiin qabeenya uumamaa tahee qabeenya uumamaa kan ilmi namaa hundi irraa jiraatu yookaanis Ethiopian economy is what? Agriculture. Ethiopian economy is the backbone of Ethiopian economic lafee duudaa hatee lafaa hedduu Itoophiyaadhaaf. Haala kanaan hubachuu dandeessu. Tokkoon isaa biribiliinsii godhaa dhageeffadhu amma. Inni tokkoffaa maali? Labarii. Labarii irra deebi'ee siin muree fo'aniin siin jee dhageeffadhu. Labor is referred to physical as well as mental effort of human being in what? Production and distribution of good and service. The reward for labor is what? Wage. Qabaddu asirratti. Humna namaa jechuun jechuu fakkeenyaaf. Humni namaa kuni hojii harkaa, hojii sammuu, ogummaa garagaraatti fayyadamtee fi hojii adda addaa kan ilmi namaa burqisiisuu danda'u. Ofii isaatiif kan bobbaase kan uummatee ilmi namaa itti fayyadamu jechuun maali? Humna namaati. Humni namaa ati ilmi namaa hundi humna qaba. Humni isaa dandeettiin isaa kan ittiin waa barsiisu, kan ittiin waa baratu, kan ittiin deemee waa hojjetu. Ilmi kun jechuun labariin akkasii kun kan uumaan rabbi irraa siif kenne itti fayyadamte yoo duraan waan adda addaa hubachuu hin dandeenyaarra itti yoo waan santiraa yoo mokkorte wanni sun yoo kan adda siif ba'ute jechuudha. Haala kanaan isa sanitti ogummaa horattee ogummaan haaranyaatii uummattee ittiin hojii eegalattu suni maali? Labarii jennaani jechuudha. Laandii dhugottu. Land is referred to hogga hiiknu natural resource inni qabeenya uumamaa ta'ee or all the free gift kennaa rabbiin bilisaan siif kenne jechuudha. Nature used in the what? Production to good and service kan rabbi biraa badhaasaaf si kenname kan ilmi namaa oomishoota gargaraa irratti oomishee good and service irraa argatu jechuudha. Kana jechuun reward for gift service to land is rent. Haala kanaan kan itti fayyadamu kun maali? Laandiidha. Haala salphaan waan salphaadha kun amma. Haala kanaan dhugaa siif himti jechuudha. Economics is very important. Barnoonni economics dhala namaa hundaaf baay'ee barbaachisaa sirriitti yookaan hubatu ta'e yookaan sii galu ta'e jechuudha. Na hordofi. Inni biraadhaa maali? Inni biraa kaapitaal. Akka reefu siimee kaapitaalii gaawaa irra deebi'ee siin himu ni hubatta. Refer to all manufactured input can be what used to produce other good and service. Ilmi namaa takka karaa fedheenuu jechuudha. Amma kaapitaala kana yoo hin qabaanne socho'uu hin danda'u jenne. Amma qabeenyi gaafa fakkeenyaaf gosa hundaan jechuudha. Walumaa galatti qabeenyi dinagdee bakka bu'aa yookaanis afran keessaa isiin takka beekamtuun isiidhaan isiniin jee yoo namni kaapitaala hin qabne kaapitaala yookaanis abbootiin qabeenyaa tokko hin jirre wanni takka socho'uu hin dandeessu. Haala kanaan inni kun wanti akkanaa kun jechuudha. Carraaqiin akkanaa kun jechuun maali? Kaapitaala jennaan manufacturing inputii tokko jechuun kan biyyuus itti fayyadamuudhaaf produce oomishoota garagaraa yookaan produce godhuuf qopheessuuf of good and service tajaajiloota garagaraa irraa argachuuf kanneen akkanaa kun jechuudha. Maali kaapitaala? Example alaalu fakkeenyaaf equipment, machinery, transport and what? Communication facility. Wanni kanaa kun yoo hin jiraanne haala kanaan jechuudha. Isaan kaapitaal jennuun kun amma walleen kaapitaalaas karaa salphaan galchuu danda'an equipment, machinery fa maachinii fa transport makiinaa iddoo tokkorraa iddoo tokko ittiin deemtu and what? Communication amma fakkeenyaaf communication tajaajiloota garagaraa mana barnoota mana haakimaa isaan kun communication facility jennaanii isaan akkasii kun kaapitaalaa jechuudha.
kaapitaalli hin jiraanne wanti akkanaa kunis hin jiru jechuudha. Wanni tajaajila hawaasni tokko gaatti tajaajila gahaa irraa argatu wanni akka mana barumsaa wanni akka telekominikeeshiniidha as teessee iddoo biraatti bilbiltee waan feete mana keessan teessanii ani mana koo taa'ee qilleensa irratti akkana barachuun kun maali kaapitaala jechuudha bakka kun. Wanti akkanaa kun teeknooloojiin akkanaa kun inni ati ammaan tana iddoo adda addaa teessee mana keetiitti meeshaa teeknooloojiitiin barnoota addaa bifa salphaa ta'een iddoo raftutti mana kee kursii siree keetii irratti argattu kuni maali kaapitaaliidha. Karaa biraatiin egzaampiliin salphaan isa kanaa qabaddu entrepreneurship abbootii qabeenyaati amma kun. Refer to as special type of human talent that help to organize the entrepreneurship abbootiin qabeenyaa. Special amma abbootiin qabeenyaa kun jechuudha. Taalentii qabanitti fayyadamanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni takka taalentii qabutti fayyadamee waan takka qabeenya isaa walumaa galatti qabeenya isaa jechuudha gosa garagara walumaa galatti qabeenya dinagdee tokko sochoosuudhaaf abbootiin qabeenyaa waan jirre kallattii hundaanuu jechuudha. Kan irratti qoodamee waa hundaanuu investimentii adda addaa hojiis nama uumuun kaapitaala garagaraa iddoo abbootii qabeenyaarraa nama dhuunfaatiif kenname yookaanis hojii kaampaanii isaanii seentee waan adda addaa atiirraa argattu entrepreneurship yookaanis hojii nama uumuu deebitee mataa keetiifis uumtee biyyallee gargaaru inni akkanaa kun refer to what special type of human talent dandeettii ilmi namaa iddoo tokkotti of danda'ee nama biraallee gargaaru jechuudha. Help to organized hawaasa isaallee yookaan organize isaallee kan itti gargaaru jechuudha. And manage other factor of the production produce good and the service. Tajaajiloonni akkanaa kunis entrepreneurship jenneeniiti akkas ilaalla. In the risk of making losses to reward entrepreneurship is profit. Haala kanaan laallee dabarfannee jirra. Barnoonni keenya kanarraas kanumaan raawwatamaa. Gizabraa barnoota biraa qabannee kutaa itti aanuun walitti deebinaa. Warreen chaanala maatii Abdurrii Teech Miidiyaaf haarawaa taatan like, share, subscribe, koomantiilee barreessaa. Gama keessaatiin wanta isin gargaaruu qabnu dadhabina keenyaas jabina keenyaas nu himtanii akka nuti wanta waan hin beekne walirraa barannee tan beekne wal barsiifne kara fuula duraatti itti imaluu wal jajjabeessuu qabnaa. Like yeroo xiqqoo sakandii isinirraa fudhattu like tuqaa biran darbinaa. Like, share, subscribe gootanii koomantii jalatti waan qabdan barreessitanii Abdurrii jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jaa. Barnoonni akkanaa gaggaariin akka isin bira ga'uuf Abdurrii jabeessaa. Nagaan naa jiraadhaa. Barnoota gaariin isiniin jaa. Hamilee gaariin gizee gaarii qabaadhaa.